Oduu ijoo rakkoolee nageenyaa buufataalee filannoo 4,000 ol galmee filattootaa kan eegalle ta'uu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Ololaa Ijiptii haaromsaa irratti afarsitu qolachuuf dippiloomaasiin diijitaalaa irratti ciminaan hojjetamuu qaba jedhan damicha irratti hojjechaa kan jiran obbo Sultaan Ibrahim Abbaagisaa. Oduu biyyaalaatii Moozaambiikitti lammiilee miiliyoona 1 ta'an beelaaf hamaa fi saaxilamaa jiraachuu ejensii nyaataa addunyaa beeksise. Ashamaar kafuunee kabajamuu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan TV Afaan Oromootii oduu sa'aatii kana isinitti himnaa oduu waliin mabitti shumatii nu waliin tura. Boru nama barbaannu filachuudhaaf har'a galmaa'uu qabna. Namoonni filachuu danda'an nama umuriin isaa waggaa 18 ta'e yookaan taate namoota buufata filannoo yoo xiqqaate baatii 6 kan jiraate yookaan jiraate mana murtii kamiinuu mirga filachuu isaa yookaan ishee kan hin daangeffamne lammiin Itoophiyaa kamuu filachuu ni danda'a. Filataa ta'ee galmaa'uudhaaf waraqaa eenyummaa gandaa, paaspoortii, eeyyama konkolaachisummaa, waraqaa ragaa jiraataa, waraqaa gaggeessituu loltummaa, waraqaa eenyummaa mana barnootaa yookaan waraqaa eenyummaa hojjetaa kanneen armaa olitti tarreeffaman keessaa tokko fayyadamuu kan danda'amu yommuu ta'u, namni waraqaa eenyummaa hin qabne namoota jiraataa ta'uusaa mirkaneessan qabatee deemuudhaan galmaa'uu ni danda'a. Dabalataan waraqaa gandaa fi paaspoortii inaarufneenis galmaa'uun ni danda'ama. Galmeen filattootaa kan gaggeeffamu bitootessa 16 hanga eebila 15tti sanbataa fi dilbata dabalatee yommuu ta'u guyyoota ayyaana waggaa hin dabalatu. Filattoonni buufata naannoo isaanii deemuudhaan galmaa'uu ni danda'u. Namni waraqaan filannoo jalaa bade yookaan jalaa manca'e adeemsa seera qabeessa barbaachisaa ta'e hordofuudhaan kan bakka bu'uuf ta'a. Oduuwwan kennaa filannoo wajjiniin wal qabatanitti kan dabaru ta'a daawwattoota hanga xumuraatti ammas nu faana turaasin jenna irra deebi'uudhaan. Filannoo marsaa jaffaa adeemsifamuuf yeroon hafe gabaabaa ta'uu isaatiin uummanni dammaqinaan akka hirmaatu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waamicha dhiheessanii jiru. Lammiileen mirgaa dimokiraasii filachuu isaaniitti fayyadamuun hirmaannaa ho'aa akka taasisan ni eeggamaa jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed heerri mootummaa keewwanni 38 lammiileen Itoophiyaa hundi mirga filachuu fi filatamuu akka qaban tumeera. Carraa dimokiraasii egeree biyyattii murteessuuf uummanni yeroodhaan kaardii filannoo akka baafatu gamaa toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin hubachiisaniiru. Kaardii filannoof beellama qabachuurraa garanumaatii yeroon akka baafatanis dhaamaniiru. Paartiin Innaatii fi Sooshaal Diimokiraatii Itoophiyaa imaammata filmaataa hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf hin dandeessisu baasnee jirra jedhaniiru. Paartiileen lameen ETV waliin turtii taasisanii jiru. Gabaasaa Koosan Birhaanuu qindeesse Awwaayyoo Kafanii akkattantu dhiyeessa. Rakkoolee qormaata biyyattii ta'anii turan keessaa tokko rakkoo hojii dhabdummaati. Rakkoo hojii dhabdummaa furuuf imaammata filmaataa harka isaanirraa qaban irratti ETV'n paartii Innaatii fi paartii Sooshaal Diimokiraatii Itoophiyaa waliin turtii taasiseera. Sirna mootummaa darbeetti hojii dhabdummaa hir'isuuf adeemsi itti maallaqni olaanaan dhangala'e sadarkaa imaammatattis ta'e raawwii isaatti hanqina qaba ture jedhan qindeessan dhimmoota dinagdee paartii Innaat Geetaachoo Asaffaa. በማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲው የተሳካ ስራ ተሰርቷል ብለን አናምንም። ሁለተኛ በማይክሮ ኢኮኖሚክ ደረጃ ደግሞ nuti imaammata diinagdee gooroo sirna darseetiin hojii milkaa'ina qabu hojjetameera jennee hin amannu. Sadarkaa diinagdee maakiroonuusaattis gama dhaabbilee intarpiraayizii maayikiroo xixiqqaatiin dargaggootaaf hojii uumuuf jedhamee fandiin marmaartuun qisaasa'eera. Hojiiwwan uumaman jedhamanis hedduun isaanii ji'a jahaaf hin turre. Walumaa galatti galma gahuu hin dandeenye. Kanaafis paartiin isaanii imaammata carraa hojii itti fufinsaan uumuu fi ogummaa irratti hundaa'e baasee socho'aa jira jedhan. አምራችና ሸማች ተግባብተው ኢኮኖሚውን እንዲያሳድጉ oomishtoonnii fi fayyadamtoonni wal ta'anii diinagdee guddisuu akka danda'aniif tarkaanfii nuti fudhannuun diinagdeen guddataa adeemu carraa hojii dabalataa uumaa kan adeemudha. Kanaaf imaammatni keenya kan mallaqa dheedhii fi
kan baajataa waan gara biraa kamiiniyyuu olitti hojii dhabdummaa akka hir'isaniif xiyyeeffannoo guddaa kan itti kenninu. Hundeessaa fi durataan paartii Sooshaal Dimokiraatii Itoophiyaa Piroofeesar Bayyanaa Phexros ammoo gama isaaniitiin qonna ammayyeessuun hojii dhabdummaa baadiyyaa biyyattiitti hammaachuun dargaggoota gara magaalattiitti ጎዳንሳፍ ድርቀምሲሴ ሀምብሱን ኒደንዳመ ጀደን ተቀጥሮ መስራት በኢትዮጵያ በአብዛኛው ቀጣሪው መንግስት በሆነበት ሀገር ሸክሙ ከባድ ነው። ቢሮሌ ሞቱማቲ ቀጨራመኒ ሆጀቹን ዋን ኢዲሌፈሜፍ ሞቱማቲ በአ ጉዳ ኡማ dhaabbileen dhuunfaa haga daran jajjabaatanitti qacarrii mootummaan qofa hojii dhabdummaa hir'isuun hin danda'amu. Dargaggoo baadiyyaarraa hojii barbaacha gara magaalaatti dhufu achuma bakkuma jirutti qonnaan bulaa ammayyaa fi abbaa qabeenyaa akka ta'u taasisuudha. Qabiyyeen abbaa lafummaas keessa deebiin qoratamee dargaggootaaf haalli itti mirkanaa'u uumamuu qaba. Dhaabbilee dhuunfaas cimsuun hojii dhabdummaa guutuu biyyattiitti hir'isuun akka danda'amus himan. Dhaabbileen dhuunfaa cimanii bal'inaan carraa hojii uumuu hanga eegalanitti seektara qonnaa ammayyeessuun akkasumas seektaraalee biroon carraa hojii dargaggootaaf uumuun karoora paartichaa ta'uu siman. ሶሻል ዲሞክራሲ ከታች ጀምሮ መፍትሄዎች እየፈለገ paartiin Sooshaal Dimokiraatii Itoophiyaa jalqabumarraa furmaata kaa'uun dargaggoota baadiyyaa qonna ammayyaatiin akka of danda'an taasisa. Qabiyyeen lafaas akkamitti mirkanaa'aaf kan jedhu irratti ni hojjeta. Imaammata keenyaan magaalonni aanaalee giddugala misoomaa ta'u, giddugala dinagdees ta'u. በእነዚህ በወረዳ ከተማዎች አግሮ ኢንዱስትሪያል አነስተኛ ፋብሪካዎች መቋቋም አለባቸው። akka ragaan boordii filannoo biyyaalessaa agarsiisutti paartiin Sooshaal Dimokiraatii Itoophiyaa kaadhimamtoota 213 paartiin innaata ammoo kaadhimamtoota 573 filannoof dhiyeeffataniiru. Sagantaa boordiin filannoo biyyaalessaa baaseen galmeen filattootaa xumuramuudhaaf guyyaa 10 qofatu hafe. Haa ta'u malee lakkoofsi filattootaa hanga ammaatti galmaa'anii kan karoorfame waliin kan walgitu akka hin taane buufataaleen filannoo tokko tokko himanii jiru. Filattoonnis yeroo jedhame kana keessatti galmaa'uun dirqama lammummaa isaanii akka baatan raawwachiiftonni filannoo waamicha dhiheessanii jiru. Dabalata oduu kanaa qabna. Galmeen filannoo filattoota bara kanaa xumuramuuf guyyoota 10 qofatu hafa. Kanaaf filattoonnis mirga isaaniitti fayyadamuun nama bakka isaan bu'u filachuudhaa fi yeroo gabaabaa kaa'ame kana keessatti dhufuun galmaa'uun kaardii filannoo fudhachuu qabu jedhan raawwachiiftonni filannoo. Tajaajilli oduu Itoophiyaa magaalaa Finfinnee buufataalee filannoo adda addaa irratti daawwannaa taasise. Akka agarsiisutti garuu buufata filannoo tokko irratti giddu galeessaan filattoonni 1,500 ta'an ni galmaa'a jedhamee yaadames akka karoorfametti adeemaa akka hin jirre agarsiisaa jedhamu. Galmeen filattootaa erga eegalee guyyoonni 20 lakkaa'amus hanga ammaatti namoonni galmaa'an garuu hanga eegamee gad ta'uudha raawwachiiftonni filannoo kan kaasan. እኛ ማክሲመም 800 ሰው እንመዘገባለን ብለን ያሰብነው እስካሁን ባለንበት ሁኔታ ግማሽ ሰው ያህል ነው የመዘገብነው። nuti yoo guddate namoota 800 ni galmeessina jennee yaadnee turre. Hanga ammaatti garuu namoota walakkaadhaa waliin galmeessine hanga eegamee miti. Amma guyyaa 10 qofatu nuuf hafa. guyyoota darban waliin yoo wal bira qabnee ilaallus wal qixa hin ta'u 800 guutu. የተጠበቀውን ያክል ሰው እየመጣና እየተመዘገበ አይደለም. akka eeggametti namni dhufee galmaa'aa hin jiru. buufanni filannoo tokko hangi galmeessuu qabu ni jira. haa ta'u malee nuti hanga ammatti karoora jedhamerraa 30 hin ta'u kan galmeessine. Yeroo galmeef jedhame kana keessatti namoonni yeroon galmaa'uun kaardii filannoo isaanii fudhatan akkuma jiran kanneen qaqqaba jedhanii boodatti hafanis jiraachuu raawwachiiftonni kunniin ni himu. Ammattis hanguma guyyaan galmee xumuramaa adeemuun lakkoofsi namoota galmaa'anii dabalaa jiraachuus kan isaan himan. Haalli kun garuu vaayirasii koronaaf kan saaxilu ta'uu hubachuun hawaasni yeroo kaa'ame keessatti dhufe akka galmaa'us waamicha dhiheessaniiru. እስካሁን የሰው አዌርነስ ብዙም አልነበረም። hanga ammatti hubannoon namoota bira jiru hangas mara hin turre. Kaleessarraa eegalee guyyaa 10tu hafe jedhamnaan lakkoofsi namoota dabalaa dhufeera. Dura garuu namni baay'een dhufaa hin turre. ትንሽ ቀን ሲቀረው ምናምን ነው ሊወስድ የሚመጣ guyyoonni muraasni yoo hafanidha namoonni fudhachuu kan dhufan. Yeroo sanatti ammoo namni baay'achuu danda'a. Kana keessaayis vaayirasii koronaaf saaxilamuu danda'u. Kanaaf hawaasni yeroo sana otoo hin eegin osoo dursanii dhufanii galmaa'anii gaarii ta'a. Akka seeraa filannootti namni tokko umriin isaa waggaa 18 ol yoo ta'ee fi naannoo filatu sanatti yoo xiqqaate ji'oottan 6 kan jiraatu yoo ta'e mirga filachuu akka qabu kaa'ameera. boru nama barbaannu filachuudhaaf har'a galmaa'uu qabna.
namoonni filachuu danda'an nama umuriin isaa waggaa 18 ta'e yookaan taate namoota buufata filannoo yoo xiqqaate baatii 6 kan jiraate yookaan jiraate mana murtii kamiinuu mirga filachuu isaa yookaan ishee kan hin daangeffamne lammiin Itoophiyaa kamuu filachuu ni danda'a. Filataa ta'ee galmaa'uudhaaf waraqaa eenyummaa gandaa, paaspoortii, eeyyama konkolaachisummaa, waraqaa ragaa jiraataa, waraqaa gaggeessituu loltummaa, waraqaa eenyummaa mana barnootaa yookaan waraqaa eenyummaa hojjetaa kanneen armaa olitti tarreeffaman keessaa tokko fayyadamuu kan danda'amu yommuu ta'u, namni waraqaa eenyummaa hin qabne namoota jiraataa ta'uusaa mirkaneessan qabatee deemuudhaan galmaa'uu ni danda'a. Dabalataan waraqaa gandaa fi paaspoortii hin haarofneenis galmaa'uun ni danda'ama. Galmeen filattootaa kan gaggeeffamu bitootessa 16 hanga ebila 15tti sanbataa fi dilbata dabalatee yommuu ta'u guyyoota ayyaana waggaa hin dabalatu. Filattoonni buufata naannoo isaanii deemuudhaan galmaa'uu ni danda'u. Namni waraqaan filannoo jalaa bade yookaan jalaa manca'e adeemsa seera qabeessa barbaachisaa ta'e hordofuudhaan kan bakka bu'uuf ta'a. Rakkoolee nageenyaa buufataalee filannoo 4,000 ol irratti mudatan. Ifamirran deebi'aa rakkoolee nageenyaan buufataalee filannoo 4,000 ol irratti galmeen filattoota akka hin eegalle boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee jira. Boordichi sosochii adeemsa filannoo hanga ammaatti jiruu fi rakkinoota mudatan irratti paartilee siyaasaa waliin mari'atanii jiru. Abdunaasir Jamaal. Boordiin filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa adeemsifamu ilaalchisuun sosochii adeemsa filannoo hanga ammaa jiruu fi rakkinoota mudatan irratti paartiilee siyaasaa waliin mari'ateera. Boordichi adeemsa galmee filattootaa fi haala waliigala adeemsa filannoo akkasumas rakkinoota mudatan dhiheesseera. Sadarkaa biyyaatti naannolee filannoo 674 jiran keessaa buufataalee filannoo 50,000 ta'anitti filannoon kan geggeeffamu yoo ta'u, kanaafis meeshaaleen filannoo imalchiifamuu irratti argama. Walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa Burtukaan Miidhagsaa naannawa tokko tokkotti dhabamiinsa nageenyaa fi tasgabbii mudateen buufataaleen filannoo 4,100 ol banamanii tajaajila hin eegalle jedhan. Kanaan wal qabatees iddoowwan tokko tokkotti galmeen filattootaa harkifachuu fi gonkumaa kan hin eegalinis jiraachuu ibsaniiru. Karoora boordiin filannoo baaseen galmeen filattootaa bitootessa 15 hanga ebila 16 qofa kan raawwatamudha. የጸጥታን ነገር በተመለከተ ከዚህ ቀደምም በነበሩን ስብሰባዎች የገለጽኩት ይመስለኛል። ኢማ ነገኛ ወልቀበቴ ወልተጂ ካናን ዱራራቲስ ኢብሴራ tokkoffaa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Lixaa, Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Qeellam asii fi achitti rakkoo walitti bu'iinsaa yeroodhaa gara yerootti mudatutu jira. Haala kana keessatti boordii filannoo akka wanti tokko hin uumamnetti fakkeessee adeemsa galmee filattootaa itti fufuu hin dandeenye. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkaalii fi Kamaashii akkasumas naannoo Amaaraa godina addaa Oromoo fi Shawaa Kaabaatti rakkoo uumamiin sochii taasisuu hin dandeenye. Kanaan dabalatatti hanqinni dhiheessii geejjibaa kaadhimamtoota irratti dhiibbaan garaagaraa taasifamaa jiru wal qabatee sochii adeemsa filannoo irratti gufuu tahaa jiraachuu dubbataniiru Burtukaan Miidhagsaa. ፖለቲካ ፓርቲዎች በሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች እዚህም እዛም duuli paartiilee morkattootaa taasisan keessattis rakkooleen asiif achitti kaadhimamtoota keenya mudatan jedhamaatu jira. Kunneen kan mudatan qofa osoo hin taane qabatamaan rakkoo mudataa jira. Fakkeenyaaf kaadhimamtoota hidhuu fi duula filadhaa irrattis hudhaan kun mudachuu isaatiin haalli filattoonni bahanii hirmaatan akka qabbanaa'u taasiseera. Paartiileen morkattootaa maricha irratti hirmaatanis paartii biyya bulchaa jiruun dhiibbaan kaadhimamtoota isaanii irratti qaqqabaa kan jiruu fi dhabamuu nageenyaa fi tasgabbiitiin buufataaleen filannoo hojiin eegalin rakkoowwan kun atattamaan furamee hojii akka eegalu gaafataniiru. የፌዴራሉ መንግስት የሚያደርገውን ያክል እገዛና ድጋፍ deeggarsa mootummaan federaalaa taasisaa jiru qixa mootummaan naannichaa naannawa sanatti nageenyi fi tasgabbiin akka dhufuuf carraaqqii taasisaa jira amantaa jedhu hin qabnu. Gama paartii keenyaatiin karoora boordiin filannoo qabateen mootummaan naannichaa filannoon akka gaggeeffamuuf sosochii taasisaa jira. Karoora boordiin filannoo qabateen ala mootummaan naannichaa filannoo akka gaggeessuuf sosochiin taasisaa jira. ጁንታው እዛ የገባው Juntaan achi kan galeef paartii biyyoolessaa Shongoo Agawuutu deeggaree fidee jedhamee miseensonni keenya kan hidhamaniif. Naamusa ittiin bulmaataa mallatteessineen ala paartiin Shongoo Agawoo filannoo keessaa baasuudhaa fi hojii guddaatu hojjetamaa jira. ፓርቲ አባላትም ምንም አይነት ወከባም ሆነ ምንም አይነት ችግር ሊገጥምባቸው አይገባም። miseensota paartiis rakkoo mudachuu hin qabu. Keessattuu kaadhimamtoota rakkoon tokko mudachuu hin qabaatu. Yakkasuu hojjetan hanga harkatti hin qabamnetti
kaadhimaman kamiyyuu hidhamuu hin qabu. Gama biraan komii fi yaada paartiilee morkattootaa irraa ka'eef itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa obbo Binnaal fi Andu'aalam deebii kennaniiru. ያሉትን ጉድለቶች በሪፖርቱ የቀረቡትንም ተጨማሪ ፍተሻ ማድረግን ሀንቅና ገባሳን ዲያት ሰከተኝሰ ደበልታ ታስፍኔ አካ ስራው ንታስፍን ወንተ ኑራ ኤገሙ ጎቹፍ ቆፒተው እስኒፍ ምርከኔሱን በርባዳ ዲሞታ ሂደሙ ሚሴንሱታ ፓርቲሌ ድርጉምቶታ ፊ ረኮሌ ከነን ብሮን ወልቀበተን አካ ነመ ዱንፋት አስታኤ ከና ደገውኮፍ ቃንቱ ነት ደጋም ዱራ የሮ ብርቱካን ሂደሙ ሂንቀበን ጀቴ ዱበቱ ዲሚ ኩን ጎንኩማ ተው አካ ሂንቀምነ ኢተመና ባየን ኬሰን kanneen asitti kaaftan kanaan dura wal arginee dubbanneerra kanaaf guyyaa walakkaafis hidhamuu hin qaban amantaa jedhu qabna. Ministeerri muummee isaanii fi ministeerri dhimma alaa booda maqaa makonnin dhaabbata fayyaa addunyaatti daayirektara Afrikaa Dr. Maasii Diisoo Reebikaa Moo'eetii wajjin mari'ataniiru. Marii hooggantoota lamaaniin haala ittisaa vaayirasii koronaa fi waliin gahinsa talaallii irratti kan xiyyeeffate ta'uun himameera. Itoophiyaa fi dhaabbanni fayyaa addunyaa weeraricha to'achuu irratti waliin hojjechaa akka jiranis ibsameera. Daayirektarri damee Afrikaa Dr. Moo'eetiin dhaabbatichi deeggarsa biyyattiif taasisuu cimsee kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Itoophiyaan dhimma hidha haaromsaa irratti hojii dippiloomaasii dijitaalaa irratti ciminaan hojjechuu akka qabdu himameera. Dameen dippiloomaasii biyyattii bifa qindaa'ee fi dhaabbataatiin hoogganamuu akka qabus TV wajjin turtii kan taasisan obbo Sultaan Ibrahim Abbaaqisaa himanii jiru. Awwal Hussein dabalatu kana qaba. Yeroo ammaa addunyaa irratti damee dippiloomaasii dhiibbaa guddaa uumaa jiru keessaa inni tokko damee dippiloomaasii dijitaalaati. Damee dippiloomaasii kanaan teeknooloojiin hidhannoo murteessaadha. Dameen dippiloomaasii kun yeroo fi humna qusachuunis kan beekamudha. Iddoolee garaagaraa ta'anii teeknooloojiitti fayyadamuun faayidaa biyya isaaniif dhimmamuu fi falmuun hayyoota fi lammiileen Ijipti hojiilee hedduu hojjechaa turaniiru. Dhimma hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa wajjin wal qabateenis dhugaa Itoophiyaa dhoksuuf hanga har'aatti sifaajaa jiru. Ogeessi ministeera dhimma alaa tola ooltummaan dippiloomaasii dijitaalaa irratti hojjechaa jiran obbo Sultaan Ibrahim Abbaaqisaa gaaffiif deebii TV wajjin taasisaniin Ijipti hawaasa addunyaa qofa osoo hin taane lammiilee biyyattiis dhugaa dhoksuun seenaa jallataa barsiisuun qartii jedhan. Baadiyyaa Masrii tokko keessa deemtee lagni Abbayyaa eessaa ka'a yoo jette Aswaan siin jedhu. Kun mootummoonni jara irratti hojjetaniiru jechuudha. Miidiyaan jara akkuma miidiyaa uummata addunyaa burjaajessu waan dhugaan taane. Bakka hin dheebotta bishaan kana sirraa dhaabnaan Itoophiyaan hin dheebotta jedheetuyyuu uummata addunyaatti dabarsaara. Sila sii kaaseera. Uummata jaraa qofatu hin ta'in uummata Arabaati. Hin arabeessa jechuudha. Piroojeekticha Itoophiyaan Masrii yookiin biyya Gibxii qofatu kamiitu tuun taane uummata Arabaa dabalate. Kanaaf uummanni Arabaa waliin ta'ee biyyattii kana irratti duuluu qabeedhaniitu Arab Liigii irratti ko statementiin ba'e. Dhiibbaa Ijipti gama dijitaalaa fi miidiyaalee addunyaa garaagaraatti fayyadamuun taasiftuun xiiqii keessa galuun waggoota lama dura Sultaan Ibrahim Abbaaqisaa lammiilee Itoophiyaa biyya garaagaraa jiraatanii fi afaan Arabaa dubbachuu danda'an qindeessuun hidha haaromsaa irratti olola gama Ijiptiin afarfamu qolachuuf duula dippiloomaasii dijitaalaa eegalan. Kanaanis fooyya'insi qabatamaan mul'ateera jedhan. Ijoollee afaan Arabaa dubbattu qofa gara 500 olii waan akkanaatu jira. Persentiin 98 rakkoon keenya afaan Arabaa waan ta'eef amma Frenchiis jalqabneerraa Ingiliffas jalqabneerraa kanaaf sooshaal miidiyaa pilaatfoormiitti fayyadamuudhaan addunyaarra faca'anii jiru ijoolleen kun sa'a 24 hojjetu haala kanaan biyyattii difeendi godhaa jirra. Waggoota lama darban amantus deeftus intarviyuu 2500 ol hanga 3000 gaggeeffameera. 100 ol artikiloonni ergaawwan gaggabaaboon sooshaal miidiyaa irratti barreeffameera afaan Arabaatiin afaan Ingiliffaatiin. So amma ergaan keenya uummata Arabaa bira qaqqabaa jira jechuudha. Kanaaf difeendi godhaa jirra. Sumnii tokko duudee tokkotu ittiin kaffalamin jechuudha. Hojiilee dippiloomaasii hegereef miidiyaan jabaan afaan Arabaatiin dhagaamtummaa qabu biyyatti akka barbaachisuudha obbo Sultaan kan dubbatan. Miidiyaa orgaanaayizd ta'e hin qabnu biyyoota Arabaa walitti dhufeenya gaarii qabaannus irratti hojjenne Arab League, Somalian members of Arab League, Djibouti, Sudan, Eritrea nu garuu as teenyee
Arabiffaaf xiyyeeffannaan kennin. Hamma garuu Arabiffi afaan dippiloomaasii ta'uu ergaa keenya ijoolleen kun penetrate ta'ee ummata jaraa biraan gahaa jira jechuudha. Miidiyaa daangaa Itoophiyaa cabsee ummata jaraa bira ga'uu miti. Kanaaf sichitti mootummaan kanattis yaaduu qaba. Miidiyaa afaan biyyattii ta'u Arabiffaan sa'a 24 kan hojjetu. Ingiliffaan, Faransaayaan amma gara sanatti yoo deemne malee hammas Projektichi jalqabus Egypt propaagandaa seenaabdu. Hojii dippiloomaasii dijitaalaa itti fufiinsaan gama tola ooltotaa fi quuqamtoota muraasaan qofa hojjechuun dhiibbaa barbaadamu uumuu irratti hanqina waan uumuuf akka dhaabbataatti hundaa'ee bifa qindaa'een akka hojjetamu mootummaan xiyyeeffannoo kennuufi akka qabu obbo Sultaan Ibraahim Abbaa Gissaa hubachiisaniiru. Lammiin hundumtuu biyya isaatiif dippiloomaata. Ati biyyattii difendi gochuudhaaf dhuftee ministeera dhimma alaa galuun dirqamaa miti. Kanaaf kanarratti mootummaan dhaabbata ta'e hundeessuu qaba kan jedhu hooggantoonni baraniiru wanta kana muummicha ministiraatii jalqabee ijoollee kanaaf illee miira kennaa jiru baay'ee. Warra biyya alaa jiran bilbilanii muummichi ministiraa dabalatee ministeerri dhimma alaa duraanii kan ammaas illee ijoolleen kun waamanii miira kennuudhaaf jajjabeessu hamilee kennaafi jiru jechuudha. Kanaaf kanammoo gadi buusuudha dhaabbataan akka ijaaramu xiyyeeffannaas itti kennuu qabuun jedha amma wanti jalqabame jira kana cimsanitti fuudha. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti nageenya yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa jiraachuu isaatiin piroojektonni hojii isaanii dhaabanii turan akka eegalan waamichi dhihaateera. Jilli qindeessaa Command Post godinichaa Leetanaal Jeneraal Asnaat Deneeroo fi pirezidaantii ittaanaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Geetaawun Abdiisaan durfamu piroojeektii bishaan dhugaatii magaalaa Gilgal Balas daawwateera. Piroojeektichi rakkoo bishaan dhugaatii magaalaa Gilgal Balasii fi magaalaa Gannata Maariyaam kan furuudha jedhameera. Piroojeektichi deeggarsa ministeera nageenyaa irraatii argame birrii miiliyoona 80 hojjetamaa kan jiru yoo ta'u ijaarsi isaas dhibbeentaa 90 irra gahee jira. Rakkoon nageenyaa fooyya'uu isaatiinis hojiin piroojeektichaa addaan citee ture eegalameera. Qindeessaan Command Post nageenyaa godina Matakkal Leetanaal Jeneraal Asraat Dineeroo nageenyi godinichaa fooyya'uu isaatiin dhaabbileen biroo hojii piroojeektii garaagaraa dhaabanii turan irra deebiidhaan akka eegalan waamicha dhiyeessaniiru. 43 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች አሉ ተጀምረው የተቋረጡ ፕሮጀክቱን jalqabanii hojiin isaanii addaan cite 43 jiru. Kontiraaktaroonni piroojektota kanneen hojjechaa turan deebi'anii dhufanii hojicha akka eegalan ni jajjabeessina. Akkuma piroojeektii bishaanii kana jechuudha. Piroojeektiin kun deeggarsa ministeera nageenyaa birrii miiliyoona 85 hojjetamee sadarkaa kanarra gaheera. Piroojektonni hafan kan mana barnootaa, kan daandii, kan fayyaa fi kan kana fakkaatan gara 43 ta'an ni jiru. Dafanii hojii isaanii akka eegalan waamichi taasifameefii jira. Kontiraaktaroonni waamichi taasifameefis haalli nageenyaa yeroo ammaa fooyya'aa ta'uu isaatiin dhufanii hojicha akka eegalan haala mijaawaa uumuun nutis jajjabeessaa jirra. የጀመሩበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እኛም እያበረታታ Gurgurtaa daldalaa kaarboonii bosona gaarreen baalee marsaa jalqabaatiin qarshii miiliyoona 100 fi miiliyoona 49 irraa argamuun enterpiraayiziin bosonaa fi bineensota bosonaa Oromiyaa beeksisee jira. Mariin bu'aa daldala kaarboonii irraa argame waldaalee bosonaa kunuunsaa jiranii fi qooda fudhattootaaf foomsuun yaadamee qophaa'ee magaalaa Baalee Roobeetti taa'amee jira. Abaayyoo Kafanii. Gurgurtaa daldala kaarbanii bosona gaarreen baalee marsaa jalqabaarraa qarshii miiliyoona 100 fi miiliyoona 49 argamu enterpiraayiziin bosonaa fi bineensota bosonaa Oromiyaa waltajjii marii magaalaa Baalee Roobeetti taa'ame kanarratti beeksiseera. Waltajjicha irratti galii argame keessaa parsantiin 60 waldoota bosona irratti gurmaa'anii misoomsaa jiraniif parsantiin 40 ammoo kallattiin eegumsaa fi kunuunsa bosonichaatiif kan oolu ta'uunis himameera. Bakka buutonni waldaalee bosona kunuunsaa jiranii bu'aan gurgurtaa daldala kaarbanii irraa argame kaka'umsa akka isaanitti uume himaniiru. Qarshii miliyoona 2.53 argannee jirra. Baay'ee na gammachiisee jechuu barbaadeeti. Akka waldaa keenyatti wanni nu ga'e miliyoona 1.8 nu ga'e. Har'atti alhamdulillahi gammanne miliyoona 1 fi tuqaa jaha wanti akka waldaa keenyatti nu arganne. Daayirektarri olaanaan enterpiraayizii bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa obbo Araarsaa Raggaasaa enterpiraayizichi kunuunsi qabeenya uumamaaf taasifamu fayyadamummaa hawaasaa akka mirkaneessutti xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Piroojeektii Reed Plus
bosona Baalee irratti yeroo dheeraadhaaf hojiirra oolaa ture sana amma sadarkaa itti bu'aa argannee gurgurtaan kaarboonii achirraa argame sun itti milkaa'e irraa waan jirruuf maallaqni argame suni hawaasni gahee isaa maalirra otoo ishee itti fufiinsaan galii isaa itti fufiinsaan argachuu danda'a jireenya hawaasa sanaatti jijjiiruu danda'a kan jedhu giddu galeessa kan godhate kan biraa immoo waa'een gurgurtaa kaarboonii kun argamuu kan danda'eef bu'uurarra bosonni jiru suni mancaatirra akka xiqqaatu mancaatiin ture akka xiqqaatu. Bosona mancaatiif saaxilamuu malu hektaara 12,500 mancaatirraa hambisuun gaazii meetirik toonii miliyoona 5 qabxii 5 gara qilleensatti makamuun faalama uumuu malu hambisuun birrii miliyoona 100 fi miliyoona 49 olii argachuun danda'ameeras jedhan. Sila akkaataa beezlaayiniitiin bosona sila manca'uu qabu hektaara 12,500 kan ta'u mancaatirraa baraaramee jira jechuudha. Kunis karaa kaarbooniitti hoggaa jijjiiramu yookaan immoo kaarboon daayoksaayiid ikivalent jedhamee waamama. Isaanii kaarboonii toonii miliyoona 5.5 sila mancaatii bosonaa wajjin wal qabatee gara qilleensatti ba'uuf kan ture gubataa qilleensaa gara qilleensatti ba'uuf ture akka xiqqaatu ta'ee jira jechuudha. Isuma kana gara gurgurtaatti ce'ee qaamota lama biyya alaatii bitan akka argaman ta'e qaamota lamatti kaampaanota lamatti gurguramee jira jechuudha. Galiin amma ammaatti argame gara miliyoona 100 fi miliyoona 50 waggaa ta'u achi keessaa galiin hawaasa bira ga'u yookaan waldaalee kunuunsa bosonaa bira ga'u gara miliyoona 90 kan ta'udha jechuudha. Bulchaan godina Baalee Bahaa obbo Adam Qaasimii fi bulchaa itti aanan godina Baalee obbo Didhaa Guddataas gama isaaniitiin bu'aan argame hawaasa daran kunuunsa bosonaa fi qabeenya bosonaa cimsee akka itti fufuuf kan kakaasudha jedhaniiru. Wanni har'a jalqabame kun waan guddaadha waan uummataafillee onnee horuu uummata qofa osoo hin ta'in nuyi warra uummata geggeessuufillee onnee guddaa nutti horaa jechuudha. Badhaadhina akka biyyaatti hawwinu milkeessuudhaaf bosona kunuunsuu yoo dandeenye qofa isa kana gochuudhaaf waa'een mancaatii bosonaa ka'umsi isaa waan biraatii miti inni guddaan hiyyummaadha. Hiyyummaa keessaa ba'uudhaaf hojiiwwan bu'aa bosonaatiin amma akka mootummaatti hojjetamaa jiru xiyyeeffannoo guddaan itti kennamee hojjetamaa jiru irratti duula cimaa geggeessuu nu gaafata jechuudha. Keessattuu gammoojjiin keessatti dhimmi qamadii jal'isiidhaan misoomsu osoo bosonni jiraachuu baate hin yaaddamu. Dhaabbatni Faarma Afrikaa Soos Saahilii gurgurtaan kaarbanii kana akka milkaa'uuf gumaacha olaanaa baheen galii gurgurtaarraa argamseen cinaatti mancaatii bosonaas 69% xiqqeessuu akka dandeessises qindeessan piroojektichaa kan damee Oromiyaa obbo Nuuraa Amaan himaniiru. Maallaqni kun keessattuu yoo waan bu'aa qaburra oole uummata kana haala inni itti fayyaduu danda'u haala inni immoo hojii dhabdoota naannoo kana jiru hir'isuu danda'u bosona san irratti warra dhiibbaa fiduu danda'u kana haala inni hir'isuu danda'u irratti yoo investi godhanii ittiin hojjechuu danda'an muuxannoon kun fuudhamee amma yeroo ammaa oflaap ka jedhamu sagantaa akka Oromiyaatitti reedii kanaan hojjetamaa jiru jira. Kanaaf bu'aa isaatiilleef successful akka inni ta'u yookaan inni akka bu'a qabeessa akka inni ta'u baay'ee tokko kontribiitii godhuu danda'a. Baay'ee tokko waan saniif kontribiitii godhuu danda'a. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa obbo Saifaddiin Mahadiis gama isaaniitiin bu'aa naannoo bosona gaarreen Baaleetti argame gara naannolee hafteen bosonaa jiran biraattis babal'isuuf hojjetamaa jira jedhan. Kaarbanii gurguruu jalqabneerra. Kunis akka Baaleetti kan gurgurame kun akka biyyaattis akka naannoo keenyattis yeroo jalqabaatiif waan ta'eef kun qonnaan bultoota keenya keessa warra waldaawwan keenya kan bosonaa daangaa bosonaa jiraatan bosona kana yeroo dheeraadhaaf kunuunsaa kan turan haamilee gurguddaa kan kennuu fi jijjiirama isaaniitiif bu'aa guddaa kan qabudha. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Odeeffannoowwan biyya alaatiin ammoo Moozaambikitti lammiileen miliyoona 1 ta'an beela hamaaf saaxilamaa jiraachuu ejensiin nyaataa addunyaa beeksisee jira. Haleellaa kaaba biyyattiitti gareelee hidhattootaan raawwatamuun rakkinichi daran hammaataa akka jiru himame. Tibbanas haleellaa magaalaa Paalmaa jedhamutti garee ISIS wajjin hidhata qaba jedhameen raawwatamin jiraattonni naannichaa godaansaaf saaxilamaniiru. Walumaa galatti yeroo ammaa lammiileen Moozaambiik miliyoona 1 ta'an gargaarsa hatattamaa akka barbaadan ibsameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ejensiin nyaataa addunyaa lammiilee biyyattiif deeggarsa dhiheessuu fi doolaarri miliyoona 82 akka barbaachisu beeksiseera. Kanaafis dhaabbileen arjoomtotaa akka tumsaan waamicha dhiheessuusaa Reuters gabaaseera.
Ameerikaan fulbaanaan duratti loltoota ishee Afgaanistaan jiran guutumaan guutuutti biyyattii keessaa akka baaftu beeksistee jirti. Haleellaa waggaa 20 dura Alqaayidaan biyyattii irratti raawwatee fi lubbuu namoota 3,000 olii galaafate hordofuun ture. Ameerikaan loltoota ishee gara Afgaanistaanitti kan ergite. Biyyattiin waggoota dhihoo as dhaawataan loltoota ishee Afgaanistaan jiran hir'isuun amma achitti kan hafan hunduma isaaniiyyuu akka baaftu beeksistee jirti. Kanaaf ammoo bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayiden kutannoo olaanaa qabaachuus ibsameera. Waraana Ameerikaan Afgaanistaanitti garee Alqaayidaa fi Taalibaan barbadeessuuf raawwatteen loltoonni ishee 2,400 ol ajjeefamanii jiru. Waraanichaaf baasiin tiriliyoonii 2 ta'us akka bahe himameera. Amma garuu Ameerikaan waraana dheeraa waggoota 20 fudhate kana keessaa fulbaanaan duratti guutumaan guutuutti ni baati jedhameera. Gabaasichi Rooyitarsii. Daawwattoota kanatti aansuun odeeffannoowwan biizinasii guyyaa haraati kan isin biraan geenyu. Mangistuu akkuma nutti himaa istiidiyootti argameera. Mangistuu baga nagaan dhufte. Baga nagaan turte. Hayyeetti fufuu dandeessa. Hayyee galatoon.